Ani kan ture Maqalee Yuunivarsiitiidha. Maqaleen Yuunivarsiitii guddaadha. Haa ta'u biyya Tigraay biyya Maqaleetti namni barataa wayita jedhan immoo deemsuyyuu maqammaanuu sodaadha. Jedha kun maqaanuu sodaadha. Kanaaf haga tokko sodaan jira. Haa jiraatu malee achi dhaquun carraadha. Muuxannoon achitti argattan fa'aa maal fakkaata? Wallahi muuxannoon achitti argadhe jireenya kiyya har'aa kana bu'uura guddatu isa. Ijoolleen sassalaachiftuu fi namni salaatu kuni baay'ee qaraatis bareedaan qabu. Quraanas akkuma caccabsaatuma kakkaraa wanna jedhani. Salaachisee jennaan bakka ante nu የምታሰግዱ jedhan sana booda argan waan jiru argan. Achi booda salaachisi. Akkamitti namni ofii isaatii lafaa ka'ee qaamni ispoonsora isa godhu qaamni isa bira dhaabatu tokko hin jirre lafa ka'ee fikiraa kana yeroo sanitti fikiraan akkana baay'ee baratamaa miti waan haaraa fidan jedhu wahii inatti mul'ata waan amma isin jettan irraa yaadadheeti mana barumsaa madarsaa Sheekh Abdul Wahaab jedhamu hoogganaa turtan. Madrasaan sun teessan moo teessanii miti? Madrasaan tiyya. Sababa hamma tokko xiqqoo naa ifte hamma tokko xiqqoo baradhe barnoonni amaanaadha. Beekumsi amaanaadha. Beekaa taatee haateettuufi miti ka baratteef amaanaadha. Waan si bira jiru san geessuu qabdu. Waan si bira jiru saniin rakkoo furuu qabdu. Waan beektu saniin immoo tajaajila kennuu qabdu. Yoo tajaajila hin kennin beekaa ta'uun keetu hin beekamu. Bu'aas hin qabu. Cuunfaan hayaata keessanii, cuunfaan jireenya keessanii keessatti barumsi guddaan isin fudhattanii fi barumsi guddaan isin sammuu keessan keessa jirullee haa ta'u muuxannoo yeroo dheeraa kanarraa akkasuma muuxannoo bu'aa bahii qabu muuxannoo bakka adda addaa keessa tajaajiluu qabu kana keessatti maal argattan?